أنا اللي أما عجيت توبر وادا وقام راسه بود عجي ديمي عجيت توبر فاد أما تصونتين إسي نكمو في وري ورابطار كان خلاص وما ناسا بو عملي فيديو كيسا نشوفها وما نجران والله وما نجران أمتكو وما نجران يو انجل أما نما دبا سقالي كان كيسا نمني دبا أفوري بهون انجرا أغرو وما نجران مارو وري وما نجران لفيق أنتي نما أرسا وغارو بچودا وما نجران جچون كيا نما أرسا مي آري كيساني متا عشان قلتي بويچاتي نمني آرا جرتان جچو مي رياكتي بويچا بچا سرت تيرغا نمني اسنتي أغامي واجر أبون كيا كون وغاد أنا متي أغاما أنيم ليو تسامتون على متلو هزب ناتي تسمى إيه أكمي وادو بچود أبدا رياكتي بوچا بچا سلا إرغا سومي يا حبيبتي أنا كي رياكتي بوچا بچا سلا إرغا تسامتون على واجچود أبون كي كوني جدا يعني نمني كوماشان تاينا لا ليه رجل كواتو نمني كوماشان لا ليه والله العظيم نايش رأي فايق إيه من أنا قاس نمني كوماشان لا ليه أكنا بقول والله لني سلابوه يقول فاضنا كوماشان برتاو والله قاس أنا ما مشرات إيه تكا نا وان أكسيتين أكنا لالتم مليان ديما إنتاني أكنا أكسي سنين أكنا لالتني بربادو نتفويا نتيافو تيك توكي نتفو سوشيال ميديا نتفويا وان أكسيتي وننا لالم akkasii qal'attee furdattee gabaabattee funyaansi qonxatee iskaarbii daalatti uffattee qamisii barruu uffattee moobaayil aayifoonii qabattee waan akkana kana nalaaluurra oromoon na hafuu wayya nama laallamuuni ka barbaadu kanaa jedhee ammoo akkas jedhan nama sooshaal miidiyaa illee dhiisuu miti sooshaal miidiyaa namaa fi miti ka fayyadamu ufii fi natti toleeti no osoo nama yaanni kiyya guddaan waa'ee cidha kiyyaarra jira wallaahi ummata kana ummata Hirriba dhabee jira ummata barsiini keessatti ta'a akkamitti ta'a haala kamiin ta'a maal sii kenninu giiftii nama jedhu jira nama cidha keetiif maal finnee haa dhufnu jedhu jira osoo kanarra jiru ammoo gufuu dhuftu ammoo irruma tarkaanfatanii irra taran yoo kaayoo kee kabeetu taate gufuu dhuftuun dhufti waan akkanaa takkaa lamaa miti ganaa dhufti naf fakkaata haala amma keessa jiru kanaan ganaa dhufti ganaa fuuldura kiyya baay'ee na eeggata. Ittinaa zoorii maleen zooriin natti bitasan baaratti tenna waan jedhanillee gaduma dhuwinee cal'isnee akkuma nama dhugaa hin qabne akkuma nama haqa hin qabne yoo cal'isnee baaruma banannee fataa zanaa jennee yookaan sirbuma banannee bira tattaru malee yoo bakka namni si gufachiisu barbaade hundatti la deebii isaan malu kennaa la waan isa kennaa jettee kadhaabattu taate achumatti hafte. Nama siin jedhe sawwani achuma hafta nama amna dheeraa deemuu barbaadu asitti nama dhaabachuu barbaadu miti akkasii wanni isin fookas irratti godhuu qabdan ummata kiyya cidha kiyya irratti isin shuura akkuma amma gaafa cidhaa namni meeqa anamma wallahi ka yaadanatti ta'isan gaafa cidha godhadhu namni meeqa na laalaa hawaasni Oromoo kun akkamitti bira beekama akkamitti injiraa miiree bakka yeroo akkanatti sodaatame kana keessatti bakka haala kamiin wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf haga foolowarri kiyya guddate isin yoo kataazabuu dhabuu dandeettani ani garuu of taazaba haga foolowarri kiyya dubbate wanni an haasa'uyyuu sirraa haa dhufaa jira wallaahi jechuun nama baay'een laalaa jira ashitti si waraabanii bara haasa'u mana keessatti si waraabanii nama baay'ee si laalaa uffannaa kiyyaan qajeelle yaa ummata dhugaa walitti himte uffannaa kiyyaan dur akkamitti uffadha ambar shaarbi matana xiqqooma ofirraa darbuuf rabbumatu barna raqqabe bar du'aa maayilee faabbileetu shaarbi tana raqqabe wallaahi dhugaa isiniin jedha maa wayita dura laayivii dhufu kallacha kanaan rifeensa siyaasee wayita isin shaashii dura buta dhunaan jettan saniyyuu bar isiniin dhaga'uumi bakka achi as haga foolowarri kiyya guddate at least namni waan wahii namni jaalatee jibbeellee feemasii na godhi kalaas feemasii takka ta'e
Eega feemasii ta'e yookaan nama istaayilii fi hordofuu jira ta'a. Maaltu beeka bar dubartii na jaalattu yookaan dubartii istaayilii fi akka intalli sun goote godha. Namni wayita nama laalu nama fakkeenyaaf wayita yookaan waan wayii viidiyoo ilaalu waaw iskaarbii tana gara naanaa hidhadhu uffata kana gara naanaa hidhadhu jedhee laala. So yookaan nama na laalutu jira jedhee kun iskaarbii amma ganama galgala akkana hidhadha isinuu raaragaa kana. No ture amma ji'a takka ga'e urga rifeensa kiyyayyuu mul'isuu dhiisee. Kuni maalirraa akka ka'e namni baay'een adada sitti as deemaa dhufu yoo dandeette waan xixiqqoollee taatu isaaba keessa galchaa. Namatu na laalaa jiraati wanta naa barata hin jedha. Akkas isin barsiisuuf osoo hin ta'in haga sirraa'eerraa yeenoo sirraa'ee osoo hin ta'in haga waan sirreesserraa. Waan namni na hordofe jedhee sirreesserraa. Namni baay'een foolowar maxxaafimsinnaa maxxaashitti feemasoon achi jedhee waan sirreesserraa amma shaashii sirreeffadhee maaltu beekaa gaafa wayii ammoo yookaan niqaaba uffadhee dhufa. Hin beekamu. Namni baay'een dalaala jedhee nama baxraqqa uummata irra jedhuu miti waan fedhe haasa'uu miti waan fedhe waan jedhuu miti natti natti qorru akkasitti yoo danda'ame namni wayita jiraatu waan gaarii akkanarraa baratu haga beekumsa kiyyaatiin. Soorii beektu isinirra ta'uu miti haga beekumsa kiyyaatiin. Booda xarraq isinirra jechuun barbaadu. Isin amma laayif goolii kanan guuttamoo hin guuttan. Hin guuttamoo hin guuttan. Amma ji'a takka jaalalli keessan onlaayinii irra dhuma jedha tokko. Maali ati jaalalli ji'a takkaa miti ji'uma lamattuu haadhu. Ani bar uummata si dura deemeetiin wannaa sii dhabu haga jaalalli kenna turu haga jaalalli kennatti dhufu. Namni tokko ji'uma takka illee haa ta'u ji'uma lama illee ji'uma sadi illee haa jiraatu. You have to say just mashallah. Horaa bulaa dagaaga afaan keetii maaf waan badaa of baas. Just say congratulations. Maa ila guyyaa sharamma ndoom kenna ture iyyuu kenna ma ji'ayyuu gahe. Ji'ayyuun hin turre jettanii yaaddan hin ture. Ji'uma takka illee haa ta'u waggamallee haa ta'u waggama lamallee haa ta'u sadillee. Bakka namni gaafa gammadee argitu gammadiif. Maashaallah baga rabbi tanaan si gahe. Gaafa jettu ji'a takka illee taatu hin jedhin. Ati mahamwiif just wish godhi waan gaarii gaafa hawwite rabbii waan gaarii si hawwa. Wallaahi namni waan gaarii namaaf hin hawwine waan gaariin ittiin dhufu. Gadda keessa illee jiraadhu gammachuu keessa illee jiraadhu waan gaarii ma hawwiyati jechuun ati hawwitee fi miti wanni tokko hin fakkeenya ji'a lama bira daru yoo dabarsee hoo ittiin saalfattu. Shitti dance God give me push life goal. Yoo rabbi dabarsee akkam taata ati silaa kakattee ji'a lama biran taru jettee kakatte yoo rabbi dabarsee akkam taata guyyaa sadii soomtamoo ittuma dhiista. Moo gaafa ji'a lama bira tarellee ji'a sadi biran taru ima jetta. Gaafa ji'a sadi bira tarellee ji'a afurii biran taru jetta. Jiruu ta'e hoo maal eeggatti garana? Atiin fuutu atiin heerumtu. Ati ji'a lakkaayattu. Aga ji'a namaaf guyyaa nama lakkaayaa ooltu. Hinaftanii dhimma kana jala. Namni wal fuudha ka wal fuudhu alfa mabruuk jariin abbo. Baqa gammachuu ta'e bashaqitti godhi. Baga wal fuutan jedhi. Achi booda wal hiikee. Gaafa jarri wal hiitallee baga wal hiitan abboo jedhi. Kalaas. Maali waggaa kuma jiraannu kamiif isin ji'a lama biran taru ji'a sadi biran taru waggaa biran taru. Ji'ini lamaa sun osoo hin gahin ashitti yoo duute beektaa? Ji'ummaan lamaa sun osoo hin gahin osoo addaan ba'e kennallee ati hin argin ati ka duutu beektaa? Guyyama lama yoo taate osoo guyyaan lama hin gahin ka duutu beektaa ati ji'a lamaa san akkana dhaabattee haga eegaa ooltu ittiin dhiistu. Yoo duute hoo achii asitti. Nama garii bari yookaan ji'a lama hin gahu jedhee kakatee yoo du'e bakka qabrii keessatti natti bilbilaatiin na beeksisa. Si haa beeksisnu ji'a meeqatti akka wal hiin. Beekaa hin du'in ati du'uu hin qabu mana namni akkas jedhu du'uu hin qabdu. Nama osoo hiikamiinsa jaraan argin nan ajjeesin jedhu maal abbuu maal waan biraan kadhattu. Yaa rabbi jannata naa kennin jettu. Yookaan ammoo yaa rabbi osoo harmeeti ijaan nan garsiisin nan ajjeesin hin jettu waan si ilaallatu irratti hin xiyyeeffattu. Garam deemaa jirtan isin. Wallaahi ani ufiif osoo hin ta'in. An isin uummata akkasii santu garaana nyaata. Uummata hawwii akkasii qabu. Sila jiruun qabdanii isin. Jiruun dhuunfaa wanni jedhamu hin jiru. Haadha teessanii yaaddan yoo irraa fagaattanii jiraattan. Abbaa keessanii yaaddan obboleettii teessanii yaaddan. Yaa rabbi ji'a lamaa kana keessatti
yookaan ji'a takkaa tana keessa yaa rabbi haadhatii yoo irraa fagoo jiraadhe na argisiisi. Waan akkasii san yaaddani waan isin irratti xiyyeeffatu yaaddani. Maali jiruu namaarra taa'uun maali jiruu namaarra xiyyeeffachuun? Maali nama akka abaddanii giddiin feemasii gochuun? Bar giddiin feemasii na gootanii bar giddiin. Ana keessaa nama fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf wallahi of jajuu fi miti ani haalli deemaa jiru kuni das bilooኛል ፎሎወር kiyyanaa dabaleera. Osoo nama arrabsin, osoo kutaa namaatitti, osoo amantii namaatitti, osoo dubartii takka gabbayeen arrabsin, osoo dhiira tokko arrabsin. Even ummata koomantiin arrabsu kan gaafa jarri ati akkanaatti akkasii jettu ati akkasii osoo hin jedhini. Koomantii bar namni ilmi namaa kun koomantii marratti miira dogongoraa namaan jedhami. Osoo guyyaa takka as hin jedhin fagaadhe feemasii ta'eera. Intalli tun fayyadamaa jirti jettanis. Amma bara osoo Itoophiyaa galee amma wallahi minaamin wannaa hojjedhaayyuu. Beeksisa adda addaa hojjedha. Maal dalaydeet intalli tun namni jedhe maa dhabame. Ooyisiin moodeelii turte moo bar namni garii weellistuu na se'am. Yoo Allah ibi osteenu nama kumaaf meeqan na laala. Amma faranjii walii wayita tapha dhuna argitanii baay'ina nama na laaluu irra you are artist naan jette. Insa alfadha gaheen hojii kiyyaa maalinni yoo jedhe awwaan balleessellee hin qabu namallee arrabsine sila nama arrabsu yoo kafeemasii ta'u ita garii ummatallee garanaaf garanaa walitti hin buusne. Wallahi faranjii walii wayita geemi taphadhu. Waa'ee namni hagana silaala you are artist tanaan jedhan sometimes I say I'm artist. Sometimes I say I'm modeelii dha jedha. Saalfadhi an barga hima abboo hojii wayii naa uuma wallahi akkanatti maa himsinnaan kun akka hin banne. Wallahi hojii wayii naa uuma zuuma jedhaati ummanni Oromoo walii galaati waraqaa ragaa moodeelummaa wayii yookaan weellistuun illee dhiisnattaaf weellisaa bara kana. Sirba wallahi yoo tana laayivii waraabe nama 1,000 something kitu na laala namicha faranjii wayiiti. Maa namna ganaas ilaala. Ati faranjii yaani waan bakka beekumsaa ooltii miire maa namna ganaas ilaala minaamin jarridhaan jenna. Waanuma deebisu saalfadhe am singer jedheen yoo argaa jiraattaniif jechuu laayivii sana. Singarii jedheen sirba qabdaanaan jedheen namichaa wayiiti. Sirba kee maqaan attimi jedhee yuutuubii seene maal kiyyatti maree saalfadhe. Insoobii bakka soorii jedheen. Anuun beeku ka maal deebisaaf namna ganaa maas ilaalaa yoo naan jedhan maal jedhee deebisaaf. Deebitu hin jirre ka. Sila namna ganaa maas ilaala. Ani akkana dhalattuu akkanaati akkana achi gaafa wayii as dhufee bultii wayii ijaaree achi maali masila feemasii ta'uu kiyyaaf barme namni koo wannaa wayii hin jiru. Fayaa shittiitiyya buskuutiitiyya. Akkaan horii eegee guddadhe galuu beektanii. Intalli sun bareessaa akkasii kaate. Wallahi durbaan እንደውም ወር እጭቲ በርባዱ sun osoo biyya galtanii wallahi suuraan hin jiru malee dur wayita ijoollummaa aanan gurgura ture. Horii kana ilmitee haayileen horsiisee buloota warra horii horsiisuu baay'ina qonna caalallee maatiin kenna horii faranjii kana qaba baay'ee horii kana ilminee gabaa ba'aa ture bakka bita kutaa 4-5 akkas baradhu na fakkaate. Aanan kana baadhee ciicutti gaara wayitti jira gaara biyya teenya gaara san bahee deemee aanan san gurguraa oole mana barnootaatiif deebi'a yoo galgala baradhee deebi'ee aanan san fixe wayita garii gaaf garii aanan irraa gurguramu didee booyutu jira. Suuraan akkasii sunis osoo baay'ee gaarii ture jechuun ani akkanatti dilqiqqi jedhee barcumaa irra taa'ee ayfoonii qabadhu kana ani nama akkasiitii miti dhugaan kiyya jechuu kaaka dur ture. Bakka antaruma miskiinaa wayii hawaasuma Oromoo kana bakka keessaa dhufee warra horsiisee buloota dhoqqeema horii tokko keessa deemee aanan ilmine ita sanii rifeensa kiyya tokko diimaa wayiiti bakka namni narraa filullee hin jiru rooba keessa aduu keessa uleema wayii qabadhee ansoolaa bulee tokko mormarra namaranii roobni achi naccaamee aduun bakka akkas ture jechuun talli suna gaafa osoo namni gaafa sanatti dhufee bara. Gaafa wayyaa ishitti waggaa kana booda biyya Dubaayii jedhamtu wayii deemte namni haganaas ilaaluu deema osoo naan jedhanii gaaf sanarraaf jechuu jalqabaa yiwan maaltu akkasitti rooba keessa na dhaabe yaakii sila maaliif beeke waan eeggatu hundar silaa bar akka ani yaade bakka akkasumatti xiqqoo isii gaafa guddadhe hawwiin kiyya guddaa wayita san kophee qodaa bitachuu tureeyyu kophee makeenyaa takka godhadhee asii achi bakka rooba tana keessa deddeemu bakka gibiin kee yoo guddadhee jedhan bakka obboleeyyan tiyya guguddoo qamisii ayyaanaa bibbisantu wayii tura
Hawwiinki yaa guddaan bakka qeebisi akkanaa kana yoon bitadha. Anummaan kophee maqodaa kana yoon bitadhaadha malee akka akkanatti iPhone ishaa wala maqayaayer wala Dubaayin keessa mazoor wala nama iyyisiisu wala ajandaa ta'u moom tana yaaddeen tallii. Abeeta shitti Israashinistishi. Anuma osoo timjiitii beekuun jiraate waan fuuldura kee dhufu beekuun jiraate bargaa saniyyuun erga buubar silaa akkasi warra. Maalumatti silaa akkasitti re'ee fi hoolaa eeguu keessatti akkasitti umriin hafixe sila. Gafsan irraa taa'ayyuu sila fuuldura kee osoo inni akkanaa jiraataa beeke. Wallaahi miilol irra kaa'ee ta'a. Roobaaf aduutu narratti caame bar naa gaafatamuu qaba namaatiin kii dhugaa isinitti hima. Qoya maatiin naa gaafatamuu qabadde. Intala akkana feemasii ajandaa uumtee uummata giriiririr gootu tana osoo qaban akkamitti wallahi naa gaafatamuu qaba akkasitti. Deemi waraadee dhabata'ii deemi hoolaa san deebisi re'ee san deebiti. Ta'uun qabu ture. Wallahi garaaf nyaataa jiraa umriidhani munnaa keessa dabarsa. Innaa akkasii uummata kiyya isin kolfisiise.